Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Keewoon Nagaasaa fi Tiktaakerii beekamtuu kan taate Tiktaakerii Oromoo Makii Oroo sirba haaraa qabatanii dhufaa jirru. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa fi kan hedduu namatti tolullee isinii qabannee dhufneerra jechuudha. Egaa hundi keessanuu kan isinirraa eegamu chaanaalii keenya kana sabskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii illee gochuun nu cina dhaabadhaa siniin jenna. Keessumayyuu viidiyoo kana sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti illee sheer gochuun akka inni namoota bukkee hunda goofi nu cina dhaabadhaa siniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara feesbuukii, teelegiraamii fi akkasumas illee tiiktaakii qabdan irratti illee viidiyoo kana kukkutuun gadhiisa. Viidiyoo kana yoo gadhiistan artistii keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii kanallee baay'ee fayyaduu kan danda'udha jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo kana kukkutaatii gara feesbuukii fi sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti illee gadhiisa siniin jenna daawwattoota keenya. Egaan gara viidiyootti na dabarsu. Akkuma beekamu gaa artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Keewoon Nagaasaa sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tollee kanaan dura qabatee dhufaa ture jechuudha. Keessumaayyuu dhiyeenya kana sirboota gareen akka Edaa fi keessuma ammaa kan jedhan illee qabatee dhufaa ture jechuudha artistiin keenya kuni. Keessumaayyuu artistiin keenya kuni dhiyeenya kana sirboota garaagaraa hedduudhaan illee uummata bukkeenan dhufut. Keessumaayyuu artistoota dhiyeenya kaka'aa jiran keessaa artistoota guddachaa jiran keessaa artistii tokko jechuudha. Wallee inni ittiin beekamu akkuma isin beektan egaa sirba jaalalaa fi kan kana fakkaatan kan beekamudha. Artistiin keenya kuni uummata bukkeetti beekamtii fi sirboota bobaasanii illee jaalatamummaa hedduu argateera jechuudha. Keessumaayyuu artistiin keenya kuni sirba inni jalqaba yeroo hundumaa jalqaba uummata bukkeetti gara viyuu miliyoona 15 fi isaa olii kan ittiin argate sirba mata dureen isaa Joomaree jedhudha jechuudha. Uummanni akkuma kana baay'ee jaallatanii akkasumas baay'ee illee bu'aaraniiru jechuudha. Keessumaayyuu artistiin keenya kun amma sirba bareedaa wallee haaraa hojii bareedaadhaan illee isinii deebi'aa jira jechaa jira. Egaan akkamitti simatu sunillee hundumti keessanuu warroonni artistiin keenya kun akka inni dhufu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuu hin dagatina. Egaan akkuma beekamu artistiin keenya kun yoom dhufa akkasumas illee maal irratti dhufa kan jettaniif illee artistiin keenya kun YouTube chaanaalii mataa isaatti banatee achirratti hojjechaa jira jechuudha. YouTube chaanaalii isaa description box jala yookaan koomentii jala isiniin kaa achirra dhaqanii subscribe gochuu fi dandeessu keessumayyuu jechuudha. Artistiin keenya kun immoo dhiyeenyatti immoo albama guddaa qabadheen dhufaa jira waan jedheef hundumti keessanuu chaanaalii sana subscribe godhaa albama isaallee achirratti argatu jechuudha. Artistiin keenya kun yoom dhufa kan jedhuuf immoo YouTube chaanaalii mataa isaa sanarratti dhiheenyatti nan dhufa jedhee jira jechuudha. Guyyaa ispeesifikii godhee kan hin keenye yommuu ta'u dhiheenya kana gidduutti eegaa jedhee dubbatee jira jechuudha. Kiliipitti jedhee qaatan xumure dhufaan jira jechaa jira jechuudha artistiin keenya kuni. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo bareedaa fi kan artistoota akkasii yoo barbaadan chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Hundumti keessanuu warroonni maatii keenyatti dhuftan immoo gara maatii keenyaatti baga nagaan dhuftan chaanaalii kana laayikii fi koomentii immoo yaada qabdan hunda isaarratti sheer gochuun dagatina. Isiniin jenna daawwattoota keenya amma odeeffannoo kan biraa walitti deemnutti gama kiyyaan nagaatti.